yeroo hundumaa kadhachuu akka isaaniif ta'u kadhachuus akka hin dadhabne isaan barsiisuuf kutaa kana ergan kana jedhee booda Maatiyuus 7:7 immoo itti dabalee dubbiseen gara ijoo an dubbii har'aa barbaadee deemna. Yesuus itti fufee kadhadhaa isiniif kennama barbaadan argattu balbala rukutaa isiniif banama kan kadhatu hundinuun fudhata kan barbaadu isin argata. Maturee kadhannaa jedhu gabaabaatti ilaala mee kadhannaa jedhame amma namni isin bira jiru kuni eerattaa ma'eessa deemtee yoo jedhe namumti kadhannaa naqe wayin kadhannaa dhangala jettu hiikoo kadhannaa baranna deeqaa xiqqoo kadhannaa jechuun waaqayyo wajjin dubbachuudha. Meeshaa nama isin biroo qabaati kadhannaa jechuun waaqayyo wajjin dubbachuudha jedha. Kadhannaani fuula waaqayyoo duratti dhiyaachuudha. Ni lammaffaan kadhannaa fuula waaqayyoo duratti dhiyaachuudha. Waaqayyoo wajjin walii galuudha. Meeshaa itti waaqayyoo wajjin walii galuudha. Akka hiikomti kadhannaa nama isin bira jiru gaffaati kadhannaan meeshaa waaqayyoo wajjin itti walii galuudha jedha nama isin bira jiruun. Kan itti wal quunnamnu waaqayyoo wajjin kadhannaadha. Namni attamitti waaqayyoon argaa kadhannaadhaan waaqayyoon arga. Kanaaf kadhannaa jechuun yeroon sila dubbise Luqaas 18 yeroon dubbise kadhadhaa akka hin dadhabnetti kadhadhaa'edha. Maatiyuus 7:7 irratti immoo kadhadhaa isiniif kennamaa barbaadaan argattu jedha. Egaa kadhannaa maali kan jedhu qabxii tokko laal. Kadhannaani kan inni of keessatti qabachuu qabu tokkoffaa irratti galata. Mee galataa'edha. Akkuma kadhataniin wuyyuu nabadii jettaniin boosan galata. Nama simbiraa galataan jalqaba kadhannaan jedha. Amma namoonni tokko kadhannaa kadhattanii waaqayyo wajjin wal dhabdu. Wal gaffaatu. Beerree kadheenoo dhabee jettu. Toora kadhannaa keessaniitu ol dara dhabe. Gaafa kadhannoo akkamitti kadhannaa isa jedhu irra tokkoffaa irratti galata. Kan dursu dura makiinaa naa kenni, dura mana na fayyisi, dura kintaarotii kaansarii kanarraa na hiiki, abbaa manaa koo sadiidaa kana boquusaa gadi qabin jennu. Dursa galataan ni aanna. Haleluuyaa. Harka keessa lol kaasaa. Ameen jedhaa goddisaati. Haleluuyaa. Raba halaba hadalaba santara laba hadiya. Mee galateedhaa goddisaati. Galateedhaa mee irra deebi'aati. Maayini galat. Amma nu yeroo baay'ee kadhannaan keenya kan wal jala darbuu maaliif yoo jettan komiidhaan ni aanna. Waaqayyooti kana naan goone. Wa'atuu kana na dhawwatte. Makiinaa na alaatte immoo mana na dhawwatte. Mana na alaatte immoo makiinaa na dhawwatte. Kan akka kee cakkaanyii hin jiraayi. Ati rakkisaadha maalli kee jedhanaa waaqayyoodhaan. Kun kadhannaa wal jala darbaadha. Gaafa kadhannuu waaqayyoon gaafa kadhannu isa jalqabaa kadhannaan kee akka deebii argatu yoo barbaadde galataan fuula waaqayyoo duratti dhiyaatta. Harka kee ol kaasi ameen jedhe guddisi. Callumatti galateeffatta waaqayyoon. Yaa waaqayyo isa darbeef galata, kan ammaaf galata, kan akka kee hin jiru ati guddaadha. Hoo haleluuyaa. Rabababababa. Callumatti faraa kadhatta malee jalqaba namicha biiroo kooti naan taphatu sana mataadhaan galabbatiin jettu. Isas waaqayyotu uume kaa. Har'a makiinaan isaa hin galiila akka hin galle yaa waaqayyo makiinaa isaa yooti wal makiinaa siinoo tiraakii hojii walitti hin booftu ta'e ati waaqayyoo miti hin jedhamu kadhannaa keessatti. Kadhannaan jalqaba gaafa kadhannu galataan dursa. Harka kee ol kaasi. Har'aa kaasee kadhannaan kee galataan dursu. Dhagaamaa jiraa? Seenaan dubbise tokkorraa biyya Hindii keessatti harmee tokkotu ture. Harmeen sun mucaa durbaa qabdi. Mucaan durbaa isheen qabdu suni akka carraa deessee hintallasee sanarraa dhiigi dhaabbachuu dide. Gaafa dhiigirraa dhaabbachuu dide doktoroonni baay'ee yaalanii lafa iji namaa nan agarreettan badattee murteessite harmee isheetiin akka jette. Ani danda'ee dhaabbadhee sin tooru. Si gargaaruu hin danda'u. Daa'ima kana sii kenneeni lafa iji namaa nan agarreetti badaa. Jetteeti lafa iji namaa nan agarreetti baddi. Harmee haadha ishee sanaaf kan isheen laattee mucaa deesseedha. Mucaa isheen deesse sun dhalatee waggaa 5tti mucaa isheen deesse suni kaanserii dhiigaatiin qabamte.
haati waan irra hin jirreef akkoon mucaa kana mana yaala baay'ee geessan. Waggaa 9 guutuutu yaalchisanii dookterii biratti yaalchisan sanaani sirra kan caalu hin jiru. Yaa mucaa koo horii koo fixe jireenyi koo baay'ee rukutame mucaan koo fayyuu hin dandeenye haati dhiiftee badde natti kennitee sokkite mucaas dhabee naadhas dhabaa waan naafaleennaan himmaa'ee jedhe dookterichi. Ani baay'ee yaaleera yaaleen siin goone hin jiru. Specialistii ijoollee irratti immoo kaansarii dhiigaa irratti numatu barate anaan oollamne hin jiru. Maal laafal tareennaan dookteriin na caalu tokko immoo jira isaa wajjin wal isin barsiisaa jedheen. Maalootti nageesseedhaan rakkataan egaa labeettu salphaadha wal isin barsiisaa hin eessa jira jedhanii bijaan barbaadan kottaas na bira dookteriin nu caalu specialistiin as keessa jiru 7 oli. Hundi keenya ijoollee marratti kaansarii ijoollee irratti baranne. Garuu kan na caalu kan dookteroota kana caalu Yesuus jedhama isa ijoollee isin barsiisaa jedheen. Maaloo mucaa Naayimika anoo mucaan koo adeemsa sa'aatii 3 narraa jirti am itti Naayimika naaf fayyisu mucaa koo ennaan akka jedhaanii jedhe itti madhaafaan barbaadanii jennaan yaa dookterii nana manni koo asii sa'aatii 3 mucaan koo kaansariidhaan dhukkubsattee mana jirti manni koo asirraa sa'a 3 yeroo irratti yaa dookterichaa mana keessaan maqarqaraadhaan keessaan cufeera banadhu maqarqaraa sana keessaa luqqisi tabbarra jira asii gadi galagalee jira manni koo ol dhaqi kutaa akkasii keessa ciisaa jirtiiti dhaqi laaddoo akkasii sana naalixi jedhuun dookterichaan. Dookterichi utuu harmeen kun asii dubbachaa jiranii anigaa sa'aatii 3 qasseen dhufaatiin haa deemi jedhan. Yeroo dookterichi dhaqu maqarqaraa keessaa fuudhee ol dhaqu mucaan kaansarii dhiigaatiin dhukkubsattu sun yeroo harmeen kun atteessaa 3 deemtee mana bantu dookteriin dhufeeraa mucaa koo dookterichi jennaan gaditti baatee mucaan imamma namicha diimaa dheeraa wayyaa adii uffatu iji isaa aduu kan fakkaatu kan nama sodaachisu tokko dhufeetu harki isaa lachuu madaadha. Madaasaa kana fuudheetu nanna koottasi gadi cuunfe yeroo inni cuunfe nan qabbaneeffadhe ka'eena si gada ka'eena olii gaddeeme mana kana xaragee shiinii lollee bunarra sii kaa'ee qursii sii dhiyeesse anamma fayyeera dookterichi garuu hin jiru ati maaliif biraa hafte dooktericha biraa jette harka kee ol kaafadhu har'a dookteriin dookterii caalu Yesuus madaansaa harka isaarra kan jiru Yesuus fayyisuu dhufeera. Ribahada sekelebe hedi bahala bahadia harka kee ol kaasi dheeressi ergaan sii qabu har'a dookteriin tokko si dursee gara mana kee deemaera. Fuulli isaa aduurra kan ifu harki isaa godaannis harka isaa madaa kan qabu yoo inni madaa sanatti cuunfe madaa kamiyyuu kan hin argamne inni fayyisaa kan ta'e kan nama hin tuffanne kiiloomeetirii kan isa hin tiksne kan fageenyi lafaa isa hin danqine dookter Yesuus jedhama. Yoo mana namaa gale mana namaa jijjiira yoo mana namaa seene mana namaa foolitti godha yoo mana namaa seene mana namaa turgaa yoo gaa'ila namaa gidduu seene gaa'ila namaa bareeda inni Yesuus jedhama. Yoo gara gaa'ila dhaqe gaa'ila urgeessa yoo baajata rukutame arge baajata deebisa yoo ijoollee dhukkubsatan arge ijoollee fayyisa yoo namoota maayisanii garaa mucaa keessatti du'e mucaa daa'ima garaa keessaa fayyisa inni dookter Yesuus jedhama. Godaanni isa baatee deema dhiiga baatee deema lafeessaa cabeera foon baatee deema dhiiga isaa yoo namatti coomse dhukkuba kamirraayyuu bilisa kan nama baasu dookter Yesuus jedhama. Har'a isatu mana keesseena. ol kaafadha harka keessa lamaan isaa ol kaasaa
Yesus mana kee galeeme uffe jettan gubattu ameen 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 inni boo dubbateera olla galchaa isinii wajjin amma addunyaa dhaa'e inni ol galuudhaaf immoo lapheen namaa qulqullaa'utu irra jira inni ol gallaayyaa jarana waan lama mana taa'u kormi lama sangaa kormi lama dallaa tokko keessaan bookkisu Yesuus ol gallaan dhukkubeessa jira Yesuus ol gallaan mudaaneessa jira Yesuus ol gallaan dhibeenessa jira inni irra mana keetti galuu barbaadeera inni Yesuus jedhama olla geeshaayidha jedhaa jiranidha yoon ol gale furmaatan fidaa'edha ameen 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 maqaa pheenxee jedhamu qabatteen taa'in tokkoon itti dabala leencaa fi qurupheetu ganama yeroo leenca akkas jedhe yaa waaqayyo har'a waan nyaadhu nan dhowwatiin jedhe qurupheen immoo akkas jette yaa waaqayyo har'a nagaadhaan na baasii na galchi waan na nyaatu narraa itti seette isheen immoo lachuu kadhannaa masirree kadhatan hennaan leenci qurupheetti ishee ganama kadhataa turte sana argate yaa waaqayyo waan an sila ganama si kadhadhe waan natti bobbaafteef si agaratu de itti qattisi itti deem qurupheetti immoo akkasitti yaa waaqayyo an ganama si kadhadheera jalaa na baasite isheen immoo geeffadhaa masirree dennaani lachuu kadhannaa masirree kadhata ila hennaan fiige leenci duuka isheenis madandeessu fidde boowwaa tokko bira ga'anii qurupheen inu talchi leenci ilaalaa leenci jala wanti ba'amu hin jiru yakkuu kana oolaa marga quuftee siddisa quuftee garaa gattee ciiftu tokkorra qurupheen utaaltee yeroo dabartu leenci akkas gad ilaalaani isa fiigu duukaa maal hojiin fiigan kunoo ciisee ona eegaa jira yaa waaqsi haa galatu dee baqassee nyaate qurupheetti isheen fiigdu maalitti hiikamti humna kadhanna ishee oolaa isheen garaa gattee ciiftu sun immoo anoo waldaa keessan jira anoo kiristaana maqaa kiristaanaa qabatanii warra garaa gatanii ciisan harka kees qabadhu waa jalaa ba'uudhaan mootarri kadhataa si barbaachisa fiiddee hamaa jalaa ba'uudhaaf humni kadhataa si barbaachisa isa si nyaachuu dhufu waaqayyo har'a jalaa si baasa isin maal kadhattanii baatan harka kee lamaa sa'oon laalaa dafee ariitiidhaan utuuna si raajaa jiru utuuna si sitti lallabaa jiru har'a qorichi dookteroonni dhaban saayinsistiin dhaban furmaanni biyya kanaan arganne har'a karaa kee Yesuus har'a waan mana keetti galuuf furmaan argameeraa gammadi dookterii akka isaatitti barreessuu danda'a ispeeshaalistii akka isaatitti barreessuu danda'a innis kanaan olii jira jechuu danda'a ilaala xonqaa sila warra dhugaa ba'an xonqaa isa caalutti na ergeere garuu fayyuu hin dandeenye gaafa dhufu garuu namni harkarra hin keenye asuma taa'ee funyaasaa keessaa darbatee isa keessaa rakkisaa ture keessaa baase dhuga baati sila warra keessan harka kees qabadhu harka qaba dookter Yesuus inni itti tamante kun hin danda'u iddoo kan biraatti hin barreessu nama miti inni waaqayyoodha harki isaa madaala waan ta'etti sii cuunfa har'a dhibee keetti dhiiga isaa sanatti sii cuunfuu dhufeera Yesuus mee nama simbira jiruun galateedhaa gaa tokkoffarratti galataan kadhannaidha jedha karra deebi'a galateedha maani galatachuun waaqa faarfachuudha ka galachuu yeroo jalqaba kadhannu sinitti miira balleessi ajjeesi qaalii ollabaasi gannabaasi jenna majammaariyaa gaafa kadhannaa kadhattan tokkoffarratti yeroo jilbeenfattan namoonni siya tokko akkuma jilbeenfatanii immoo nagate dokumenti gobbade sanata kaste wana nyaadhu nabe namatu maqaana balle hin jedhamu akkas kadhannaa keessa isa jalqabaa hin galateeffatta galataan ni hatta fuula waaqayyo dura
kan akka keen jiru itti waaqayyoodhaan ati qulqulluudha itti waaqayyoodhaan galataan yeessita gaa waaqayyoodhaan yoo barbaadeen faarfattaa yoo barbaadde galataan daa'imta durasa majammara kadhannaa keessa akka deebi'u warri barbaadan warri sirriitti kadhattanii kadhannaan isin deebi'u dabichaan har'a nageeffadhaa mana keessan teessanii kadhattanii tsoomtanii guyyaa 40 guyyaa 10 guyyaa 5 guyyaa 3 hammarraatti kan kadhannaa isin hin deebine laa masmara kadhannaa sirkaa bade sana sitti tuqaa jira tokkoffaarratti galataan dhiyaata inni lammaffaa jejenna waaqayyoodhaan hamiina jennu guddifne maal taana jejechuu mee ol kaasaa harka keessan kan akka keen jiru jedhame ati dinqiidha jedhame ati guddaadha jedha tokkoffaarratti maaliin naanna galataan lammaffaairratti hin jejenna waaqayyoon nan jejedha guddisaati jedha akka guddisaa nan jejedha jedha maal taana sadaffaarratti gaa waan nu barbaachisu sana waaqayyotti himanna galatanni jedhu sana jalatti faarsaa 30 lakkoofsa 11 inni lammaffaani jejennaa jalatti immoo faarsaa 97 lakkoofsa 9 naa dubbisaa kutaa kan ati boo'icha koo sirbatte naaf geddarte la dhaggeeffadhaa amma kuni galata la na boosifte hin jenne boo'ichuma koo kolfatti naa geeddartee jedha daawit ishi uffata gaddaas anarraa hiiktee gammachuu ani hidhachiifte lama gadda keessa jira garuu uffata gammachuu natti uwwifte galatarra ramman ishi lubbuun koo faarfannaadhaan akka si jajatuuf callumas akka hin jenneef yaa waaqayyo gooftaa koo ani baraa baraan galata siif nan galchaa harka keessa ol kaasaa galateeffadhaa caagodaati kadhannarra inni lammaffaan jejennaadha faarsaa 97 lakkoofsa 9 yeroo kadhannu hin jejenna waaqayyoon faarsaa 97 lakkoofsa 9 yaa waaqayyo ati guutummaa lafa hundumaa gararraa jirta waaqayyoolii hundumaa gararraattis ol in jetta kun immoo jechuudha inni sadaffaa innan keenyaa kun gara sadaffaa irratti waa arganna gaa akka inni sadaffaa kun waan barbaadan argachuuf kadhanna mee nama simbaru qabaa waan barbaadan argachuudhaaf kadhattadha waan an barbaadu argachuuf an kadhadha moo jedhaaf raajaa ela Maatiyos 7 dubbiseera sila amma immoo Maarqos 11:24 waan kadhattan waan gaafattan hundumaas akka waan fudhattanitti lakkaa amanaa isiniif ta'uufis jira harka ol qabaa Maarqos 11:24 jira waan kadhattan jedha nama simbira jiru waan gaafattan hundumaas akka waan fudhattanitti lakkaa amanaa isiniif ta'uuf jira namni tokko dafee ameene nan argadha waan an kadhadhe torban kana jedhame ofirratti raajaa jedha irra deebi'aati akkamitti kadhan akka fedha waaqayyootti kadhan akka jaalala waaqayyootti kadhan Luqaas 22:42 booda dubbisaa inni lammaffaan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kadhanna amiina jennu maalin kadhanna maqaa gooftaa Yesuusiin fidda kana godhi hinta gaarana na gadjed sirran deema galaana gargar hirami nancha maqaa gooftaa Yesuus dhukkubina keessan teessu rakkina narran teessu hiyyumni narran teessu mana koorran teessu yeroo jennu maqaa Yesuusitti waamaa jirru ante wanni kadhannu kun hojiirra oola isa jalqabaa qabxii silaa sana sadan yoo finne arfaffaarratti akkaataa nuti kadhannu maqaa Yesuusiin gaafa kadhannu deebisa waaqayyo harka keessa ol kaasaa maqaa gooftaa Yesuusiin isan barbaadu nan argadha jedha ofirratti raajaa jedha irra deebi'aa jedha inni dhuma amantiidhaan kadhanna maaliin kadhanna shakkii malee amma tulaa namni tokko amma hin fayyiti moo hin fayyitu waan jedhee hin fayyu namni mucaan kun amma yoo hin kadhadheefi xiqqoonuma immoo yoo deemuu didee tamintaa namni kun na ilaalaa jira waan jedhu sammuu keessan jiru nu taalaa deema sammuu dhibba keessan binumuu taalaalan konfidensi guutuu kana hin baa kadhannaa jechuudha amanuudha joo ameen 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 namni hundumtu akka fayyu akka hiikamu sammuu koo dhibba keessaa dhibba guuttatee quuffatee dhufe ankuam hirruu tokko nagartan na keessaa afuura amantii sitti naqeera maqaa gooftaa Yesuusiin
Mado salaba hadia. Askaba harka keessan. Ila neroo kadhattan amantiidhaan kadhadhaa. Namoonni tokko gidduu kadhatu. Naata alaata. Yoo ta'u baate hoo innoo hin jedhamu kun harka keessa qabadhu. Kuni keemistirii yookaan baayoloojii isa qayyabattee baataa alaata. Caataa alaata jettu miti kun. Amantii keessatti Waaqayyo waan hundumaa danda'a waan ta'eef hin jettu guddistee amantiidhaan kadhanna. Har'aa kaasee hafuura amantii sitti naqeera. Ameen 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 ameen. Yaaqoob akkas jedhee ceephaa kadhannaan amantii malee kadhatamu akkasumaan jedha. Namoonni tokko iyyaa oolu ganamaa kaan amma galgalaatti qoonqoo isaanii gogsanii soomanii kana amantii qabu. Gadi ba'anii maal jedhu isa amma kadhanne kana Waaqayyoo dhageeraa laata nama saba wajjin dhufe. Askam kadhannaan amantiidhaan kadhatamu gaara iyyuu buqqisee hayyallaatti darbata. Ameen ameen ameen. Harka kee ol kaas har'aa kaasee hafuura amantii sitti naqeeraan jedha. Jedhame harka keessa ol kaasaa akkas jedha har'aa kaaseedha. Jedhaaka Yesuus harka isaatiin naqabee jira jedha. Waan kan biraan qabatin namicha heddeetti hin citeedhani yeroo tokko lafitti namaan foxxotu tokko jira. Asii gadi gaafa heddeetti wayii isin hin folloqu jeenjee gadi buutu. Isatti hin folloqee jeenjee bu'ee hiddi wayii tokko rarraateerti ishee argatee qabatee uumasiis jalatti haftuu sana immoo hin awwaalama ture. Hennaan hiyee Yesuus hiyennaan ganama si kadhadheen ba'ee na oolchedhee maaliif nan qabdu maaliif nan gargaartu dura isa qabdee sana gadhiisii na qabadhu dhee gooftaan immoo. Atoo waan lama isa sana qabattee attamittan si qabaa'e. Harka kee ol qabadhu. Meekootti waan lama qabatiniiti gooftaa ma qabadhu. Mee qabi nama si biraa qabi. Amma nama tokko sooressa irra jasaanii kaa'u. Kan hin banne Yesuus irra jakee kaa'e. Iyyoobiin caalma nama sooressa hin jiru macaafa qulqulluudha. Badhaadhaan Iyyoobiin caal hin jiru. Galgala tokkotti ijoollee isaa walitti qabeenya isaa walitti daakuu ta'e. Harroota 500 gaalota meeqa duwwaa ta'e Iyyoob. Nama tokko harkuma sooressaa ta'anii eegu. Yeroo inni asiin darbu isuma eegu isa darbee laate. Yeroo inni qofa uusisuma eegu yeroo inni silkii bilbilus abaluudhaa laate. Kootti harka kee ol kaasi. Ergaan sii qabu hin jettu miilla qabdamini harka qabdamini sammuu qabdamini hojjedhu nama taata. Harruma kiinarra sooroma kan jettu ati hin goomteeti. Waan keessa si dabarsuu qabu keessa si dabarsa Waaqayyo. Maal warqee nagarreessin dhoqqee keessaa fuudhamtee seeccamtee ungulaalamtee sana booda gara ibiddaa dhuftee ibidda keessatti ilaalamtee erga qoramtee ibidda giimii keessa dabartee burruusa manaa gede koo mataa see daagujjeessu warqettiin. Eessa booda walitti cafaqamteetu asirra dhuftee teessee gamoormaa kanarra dhaabbettee asirra teessee namni gorora coccobsa gaa. Nambadii waan warqeen akkasii ishee lafa isheen dhuftee makaraadha. Ol fudhadhaa harka keessa lamaansaa. Ilaame dhiin karaa nati irra dhufte suni murteessaadha Waaqayyoodhaaf. Mi murteessaadha jedha. Sadarkaa keessa maluu darbuu sirra jira. Har'a kaatee zalaaqinuma waa argadhan jedheen tajaajilaa tarra agartu kun appoostil darajjeeni hin dhagaamaa yeroo baay'ee namoonni akka jedhu akkuma keettutu na dibee Waaqayyo akka kootti sin dibii Waaqa koo keetti si yaadibu hin jedhaan. Maal godha akka kootti dibame anu akka taa'etti keessa darbee dhufe ulfaataadha. Ganaa indegana akkan kootii na ta'a waan keessa darbee dhufe. Laamee Yeri guddisi masmarratti keessa dabartee dhufe masmara rakkinaa yoo ta'e kana booda ulfina argita. Harka kee ol kaasime lamaan isaa ol fudhadhu amantiidhaan ol kaasi maqaama Yesuusiin har'aa kaasee siif bari'u. Ol kaasa uluma kaasaa dheeressaa anaafis naaf bari'u jedha si'a sadii ariitiidhaan. Yeroo dheeraa fudhatu Waaqayyo si bariisisuudhaaf ameen ameen. Galgala tokkotti waan haaraa godha Waaqayyo. Hiikaa Waaqayyo.